Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoork guyyaadhaa immoo magaalaa Shaggar Alam Ganaa bakka jedhamutti argamneetudha kan nuti jirru. Sababiin asitti argamuu keenya ammoo eebba kitaabaa mata dureen isaa Dungoo Fayyaa jedhu eebbisiistudha kan nuti argamnu. Dungoon Fayyaa egaa barreessaa Abdulqadir Muhammadiin kan barreeffame yoo ta'u as hoteela Alamitti eebbisiifamuufidha kan inni jiru. Keessa seenuun ammoo waan jiru isin daawwachiisaa kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Ogeessi kaameeraa keenyaa ammoo Daawwit Tashoomaadha. Yeroo gaariin waliin qabaadhaa keessa seenuudhaan waan jiru akka isin daawwachiifnutti eessayyuu hin deebinaa isiniin jenna. Aartiin Oromoo Oromoodhaaf aartii qofa osoo hin taane rasaasadhaa jechuu dandeenya. Karaalee sabni ittiin dammaqaa ture, karaa gootummaa fi guddummaa isaa ittiin dhaloota barsiifate, karaa Oromoon qaroomina isaa addunyaaf kennee dhalaa dhalatti dabarfate inni jalqabaa aartiidha. Aartiin calaqqee jireenya dhala namaa, mudannoo fi muuxannoo dhalli namaa jireenya isaa keessatti horatu waliin kan wal qabatu ta'ee ogummaa, beekumsaa fi hubannoo waa tokko uumuu kan of keessatti qabatudha. Aartiin bu'uuraalee jireenya hawaasaa kan dhugaa hawaasichaa makate ta'ee dhimma aadaa, amantii, hawaasummaa, falaasama, duudhaa, diinagdee fi waan hawaasichi qabu hundaa bifa kalaqa qabuun hawaasaaf dhiyeessuu akkasumallee dhiibbaa uumuun kan ittiin danda'amu aartiinidha. Eebila 13 bara 2016 eebbi kitaabaa mata dureen isaa Dungoo Fayyaa jedhu magaalaa Shaggar Daalattii yookaan bakka Alam Ganaa jedhamutti eebbifamee ooleera. Eebbi kitaaba Dungoo Fayyaa jedhu kun kan barreessaa Abdulqadir Muhammadiin barreeffamee haala ho'aa ta'een magaalaa Shaggar iddoo Daalattii yookaan Alam Ganaa jedhamu hoteela Alamitti haala adda ta'een kan eebbifame yoo ta'u, kitaabni Dungoo Fayyaa kun kan qabiyyeen isaa dhimma fayyaa irratti xiyyeeffatee fi kan ogeessa fayyaatiin qophaa'e akkasumas ogeessota fayyaatiin gulaalame bakka ogeeyyiin fayyaa, aartistoonni, abbootiin qabeenyaa, jaallattoonni aartii fi keessummoonni waamichi godhameef argamanitti adeemsifamee jira. Sirni eebbaa kun akka aadaa Oromootti eebbaan kan eegale yoo ta'u, addatti ammoo daa'imman abdii egeree ta'aniin shubbisaan waltajjichi kan miidhage. Waa'ee nagaan naannoo amaan gargaarnoo waanii biyya nagaan waa godhu akkasuma geejjummaa geejjummaa nagaa ta'a. Ijaan kun kanaan gaheetu kana qopheesse waa'ee fayyaa isaa kennu mana irratti wal godhanii isaanii nuti wal isa qabajeeftan kun nyaata managaa gala abdaarii nagaatti gala ana gadi fayyaa isaa kennu jiraadha. Na uffalcha ammas. Uffaltiin sadii jedhanii na uffalcha. Nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Amma tan gargar nu haa bulchu. Biyya nageenyi isaa tolli oole nu haa oolchu. Yaa sirnatti jirra sirna tana sirna fullaatu nu haa godhu. Yaa nagaa nu taansu. Egaa hojiin hogbarruudhaa roga maraan jabaachuu qaba. Gama fayyaa keessatti hawaasa kana bu'aa guddaa qaba. Obboleessa keenya nama deddeebi'ee waan kana hojjetu isaa godhu. Edaan roobaa nagaa itti quufaa gabbina. Tole, nan eebbisaa na uffalcha. Ammas na uffalcha. Uffaltii sadii na uffalcha. Ayyee yaa waaqa uumamaa. Waaqa 90 darbaa salgan booranaa ciincoo gurraatti bokkuu gurraachi. Odaan nabee caffeen tumaa harroo maaruu kuraa jiddaa. Halkan dheeraa bullee guyyaa dheeraa nu oolchi. Amaa gargar tolaa jinnu oolchi. Ammaa taanurraa qabi. Tolaa kee nutti qabi. Tokkummaa nuuf kenni. Jaalala nuuf kenni. Jibba gidduu keenyaa balleessi. Biyyi kan abbaa biyyaa haa ta'u. Qabeenyi kan abbaa horee haa ta'u. Ilmi kan abbaa dhalchee haa ta'u. Keenya keenyumaa naa bulchu. Hanambaa hambaa naa bulchu. Lololloo gogduu nuuf haa yaasu. Dubbii nama gogaatii nu haa baasu. Bakkalchi bakkee haa ta'u. Bakkeen nagaa haa ta'u. Dhugee haa booressu. Booruun gabbina haa ta'u. Dheedee haa barbadeessu. Barbadaa suga haa ta'u. Barataa qubeen haa qajeelu. Darbataa eboon haa qajeelu. Qotataa sanyiin haa qajeelu.
daldalaa bu'aan haa qajeelu. Akkanumatti mee nama sagantaa kana qopheessee irratti nu waame kun ammas nama daddabalee barreessus haa godhu. Akkanumatti nama ol guddatus haa godhu. Nama biyyaaf waa gumaachus haa godhu. Ani kanuman jedha. Kanaaf immoo waaqni itti nuuf haa guutu. Gadaan quufaa gabbina. Eebbi ka waaqaaf lafa nuuf haa ta'u. Fidannoon kan biyyaa haa ta'u. Akkasumallee sirni saaqinsa kitaabaas keessummoota waltajjicha irratti affeeramaniin saaqameetu jira. Fayyaa keessatti kitaabni afaan Oromootiin barraa'ee hawaasaaf dhiyaate baay'ee xiqqaadhaan ni beeku. Baay'ee xiqqaa kana keessatti abduu argachuun keenya nuuf carraa guddaadha. Hawaasa keenyaaf carraa guddaadha. Kitaaba kana amma ta'e raafii soofti koppii isaa naa ergee ilaaluudhaaf yaaleera. Baay'een isaa dhibee hawaasni keenya ittiin dararamaa turee fi ittiin dararamaa jiru boruree ittiin dararamuu danda'u jechuudha. Dhibeewwan kana maal akka ta'an maalummaa isaanii akkamitti akka ofirraa ittisuu danda'an yoo qabaman immoo akkamitti akka yaalamuu danda'an mallattoon isaanii maal akka ta'e hunda isaa of keessaa qaba. Yoo dogongoruu baadhee boqonnaa 14 akkas of keessaa qaba kitaabichi. Dhibeewwan gurguddoo ta'an akka biyya keenyatti seektarri fayyaa irratti hojjetu baay'ee isaa of keessaa qaba jechuudha. Kana ofii keenya akkuma inni jedhe dursa binnee dubbisuun nurraa eegama. Ofii keenya fakkeenya ta'uun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf nuti fudhannee hin dubbisnee immoo hawaasa keenya hubachiisuudhaaf yaalla. Fudhannee dubbisuu qofa odoo hin ta'in seektara keenya keessatti magaala keenya alattis kitaabni kun akka hawaasa keenya bira ga'uuf carraaqqii guddaa hin goona jechuudha. Har'aaf innumti akka maxxansu nuti fudhannee maxxansuu qofa odoo hin ta'in innumti akka maxxansuuf waajjira fayyaarraa waa hin lakkoo seektaroota biraarraa kutaalee magaala keessa kan seektara fayyaatiin ala ta'anis dabalatee maallaqa muraasa walitti fuudhanii dhufaniiru. Maallaqni kun yoo xiqqaate qarshii 100 fi 50 kun baay'ee miti jechuudha abduudha. Har'aaf akkuma haamilee ta'uuf boruuf immoo assaayimentii nutti kennites amma humna keenyaa fudhannee si duukaa jirra innee agarsiisuudhaaf akkuma nu ta'uuf qarshii 100 fi 50 abduutti qarshicha fudhatee wantoota amansan maxxansee hawaasa bakka dhiyeessu akka godhasumaan dhaamsa koo dabarsaa akka walitti qabamnuuf sababa kan nuuf ta'e abbaa jilaa hiriyaa keenya akkasumas hojjetaa keenya barreessaa keenya Abdulqaadir baga guyyaa kanaan si gahee baga gammannee jechuu barbaada. Kitaabni kanaan duras barraa'ee beeka. Barreeffamaas jira. Kanarraa garuu maal barannaa kan jedhu akka sabaatti, akka nama dhuunfaatti, akka ogeessa fayyaatti, akka uummata bal'aa yookaan saba Oromoo kana bakka buunee muraasa keenya iddoo kana jirrutti maal barannaa waan jedhu waan muraasa qofa kaasee ergaa kee dabarfachuu barbaada. Egaa akka waliigalaa sadarkaa kanatti namni kun akka dhufuuf kan godhe barnoota jedhee ilaalaa. Anis seektara fayyaa keessa taa'ee akka hoogganuuf, seektara fayyaa keessatti uummata kee akka tajaajiluuf carraa kan naaf kennee iddoo kana jiru barnoota jedhee yaala. Barnoonni baay'ee murteessaadha. Addunyaa ammaa keessatti keessumattuu dorgommiiwwan gurguddaan jiran kunniin addunyaa dorgommii kana keessatti wanni guddaan dhiibbaa guddaa uumaa jiru yeroo ammaa barnoota. Barnooti baay'ee murteessaadha. Bu'aan barnootaa gaafa addunyaan fagaattee dhugattee deemte qofa nutti mul'ata malee guyyaa guyyaadhaan nutti mul'atu. Barnooti baay'ee murteessaa. Yeroo ammaa kana yoo ilaaltan biyyoota akka Hindii fa'aa yoo ilaaltan keessumattuu doominaansii isaanii barnootaan. Barnootaan naannoo kamirratti xiyyeeffataniiti naannoo biizinesiidhaan wal qabatee naannoo fayyaatiin wal qabatee yeroo ammaa kana addunyaa jiru kana hunda doomineet gochaa jiru. Barnoonni bu'aa guddaa yookaan galtee guddaa seektara fayyaatiif qaba jechuudha. Seektaruma hundaafuu addunyaa kamirrattuu kompiitanti taanee seektara fayyaa keessatti illee seektara biraa keessatti illee kompiitii gochuuf dorgomaa taanee argamuudhaaf ce'uudhaaf sabas ceesisuudhaaf barnoonni baay'ee murteessaa fi dhibba filatamaadha jechuudha. Kanaaf barnooti fayyaa waliin ikoonomii waliin gaafa wal bira qabnee ilaallu barnoota giddu galeessa goona jecha. Kitaabileen akkanaa kunniin immoo sana furuu keessatti keessumattuu hawaasa fagoo jiru, hawaasa feesbuukiin fayyadamne, hawaasa sooshaal miidiyaa garaagaraa hin fayyadamne biratti immoo ergaa guddaa kan dabarsu ta'uu isaa isin kaasuu barbaada.
Kanaaf kenna tajaajila fayyaa fooyyessuu keessatti afaan ofiitiin uummata akka kitaaba kana dubbisee akka irraa ergaa hedduu akka fudhatu waa'ee dhukkuboota achirratti tarraawanii sana odeeffannoowwan barbaachisaa ta'e gaafa beekaa adeemu salphumatti kenna tajaajila fayyaa qulqullina qabu argatuu hin danda'a, fayyummaa isaa fooyyessuu hin danda'a, dhibeewwan garagaraa irraa of eeguu hin danda'a, of ittisuu hin danda'a jechuudha. Sammuu hedduutu jira, beekaa hedduutu jira. Namoonni baay'een public health specialistidha amma waa'ee fayyaa hawaasaa irratti namni akkamitti akka of eegu, akkamitti akka of dhukkuba irraa of ittisu uummanni keenya ammallee hin beekne. Yeroo ammaa addunyaa dijitaalaayizii taate addunyaa amma teekinooloojiin guutamte kana keessatti immoo approachiin nuti kenna tajaajila hawaasaa ittiin kenninullee baay'ee adda ta'uu danda'u qabaata jechuudha. Kanaaf waan jabaa keessan xiqqaa socho'u yoo argattan jabeessaa, jabaadhu jedhaan qabaattu shilingiinis gargaara, qabaattu kumaanis gargaara, qabaattu 10,000nis gargaara. Parsanaalii waan kun kan isinii dubbadhu waan keessoo kiyyaatti, waan akka dhuunfaa kiyyaatti yaadu. Saba sin fayyada jedhee waan yaaduuf jechuudha. Wal cinaa dhaabbachuu, waan walii kakaasu, kitaabni kun har'a yoo eebbifame baay'ee wanni uumnee maarkeetii bal'isnee fi kitaabni akkanaa barreeffameera jennee hiriyoonni keenya dachaadhaan akka beeku. Hiriyoota keenya kanaafaniif immoo waan qabnu irraa binnee nama biraatti dabarsinee akka wanni gochuun baay'ee barbaachisaadha. Waan keenya ol haa kaasnu yeroo hunda waan keenya yoo ol qabne nutis ol qabamna waan ta'eef kana ergaa ani asirratti kaasuu barbaadu kana. Barreessaan kitaaba Dungoo Fayyaa Abdulqadir Muhammadis dhaamsa isaatiin kitaabni koo kun gatii xinnaan raabsamee hawaasa naannoo baadiyyaa jiraatan bira akka naaf ga'uu fi kitaaba kana argatanii wantoota baattoo dhibee ta'anirraa akka of eeggataniif dhaamsa isaa biiroolee fayyaa Oromiyaatiif dhaamee jira. Jalqaba irratti baga nagaan dhuftan ergan jedhee waa'ee kitaaba kanaa waan tokko dubbachuun barbaada. Kana durallee kitaaba tokko barreessee uummata biraan ga'ee jira. Warri dubbisa. Anatu immoo isiniif kenna kitaaba 20 fideen namni dubbisuu barbaada fudhatanii baatu as jala. Warri dubbistan qofti jechuudha. Sanatti naan sun waa'ee Dungoo Fayyaa dubbadha. Dungoo Fayyaa waggaa 2 ol natti fudhate qopheessuudhaaf kitaaba kana. Haa ta'uti akkinaan itti yaadee qopheessu gaafaan qopheessu abbaa baay'ee qabaata yaadee dhuguma dubbachuudhaaf. Hooggantoonni biiroo keenyas warra nama duratti illee argaman warra akka carraa isaasitti argamuu hin dandeenye dabalatee warri waajjira fayyaa magaalaa Shaggar illee bu'aan kun fuuldura jiru isaan irra yaada keessa osoo galchanii kan jiran jalqaba irratti kitaabicha dubbisaa yaada naa qooda. Kitaabni kun uummata bira gahuu qaba jettanii yoo itti amantan ani kan isin jedhu ani tolumaan PDF isaa isiniin kennaa kitaabni kun maxxanfamee gurgurtaadhaan osoo hin taane tolumaan hawaasa bira kitaabni kun fuula 400 keessaan maxxansaaf natti cimnaan fuula 280 gadi xiqqeessa. Haa ta'uutii ani dhuunfaan ani maxxansa waan ta'eef ofii kiyyaa maxxansee uummataaf raabsuu hin danda'u natti cima. Garuu amma dubbisaati kitaabni uummanni dubbisee waan tokko irraa qorata. Prevention is better than curing jedhama miti parsantii 85 ammanni biyya kanaas haa ta'u adeemudha. Dhibee erga qabame namni qorichoota hedduu itti baasee irraa fayyuurraa durseetu dhukkubichi maal akka ta'e baree yoo irraa ofittis irra gaarii ta'adha. Kanaafuu kitaabni kun uummata bira bifa gurgurtaatiin osoo hin taane bifa tolaatiin akka ga'u NGOs haa ta'u karaa baajata mootummaas haa ta'u karaa kamiyyuu itti yaadaan jira isiniif hin hojii maraa kenna. Maaliif jennaan kitaabni kun har'a qarshii 500 hawaasni baadiyyaa jiruuf yookaan gammoojjii Oromiyaa keessa jiraatu bitee dubbise jechuun namatti cimaa agartanii. Waan kana ta'eef kitaabni kun qarshii xiqqaadhaan qarshii 200, 250, 100 hawaasa bira osoo sirriitti dubbisee hawaasni irraa fayyadama jedhee waan hin amanuuf. Kanaadha kan biraa namoonni hedduun jalqaba gaafa baruu kana gulaaluurraa eegalee hojii baay'ee itti dadhabamee namoonni hedduun na gargaaraniiru. Carraa kanaan isaan galatoomaa jechuun barbaada. Isaan keessaa namni tokko Dr. Bokonaa Guutaa Taanaa hoogganaa biiroo keenyaa akkasumas barsiisaa fi ogeessa fayyaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu fi barsiisaa kiyya kan turan Dr. Adam Ismail Boobaa ammallee osoo naan hin beekin dallaa kana gahanii naa bilbilanii ani dhufuullee yaadne fageenya sanarra isaan illee guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Baala irraa ka'anii dhufanii kanaan alatti hiriyoonni koo dinagdee dabalee jiru isaa akkasumas kumaa margaa hundee amma hangafoota kiyyaa namoota gurguddoodha namni waan hundu obbo Abarraan as jiru Dr. Bushaan as jiru Sister Rujisaa ta'u namoonni hundumaa
manuma taa'ee miiseejii fi bilbilaa fi telegiraamdhaan koottaa kitaaba kana uummata fuulduratti baatanii saaqanii haa eebbifamu. Nama tokko yookaan nama lama namni nani qaamaan argee tu wanti jedhan jechuudha. Maaliif jennaan akkuma beektan yeroo ammaa kana aartii keenya keessatti wanti hedduun tiifoozoo ta'eera. Akkasitti akkanatti yoo deebi'e hin gufannu natti fakkaata. Beekumsa baay'ee qabaadheef osoo hin taane namni itti amanee gochuu qaba bartanii ani akka nama nutti waan gootu. Yookaan bullukkoo qabannee namni osoo rafuu dallaasaa kwaakwaanii ijoollee sirrii barraa dammaqsinee sarees bakka hidhamte dhiisisnee namatti horsiisnee bullukkoo namarra keenyee dhufee yoo jedhe intala isaa kadhachuun itti kan dhaqne aartiidhaaf kan waamnu aartii yoo ta'e nullee itti himudha duraan gahudha yoo duraan geenye immoo namni sun itti amanee dhufee waan gochuu barbaadu danda'u haa godhu sanaan alaa imaanaan barbaachisa walitti laatuun barbaachisa natti fakkaatu isa manaa bulaa. Kanarraa kanan ta'e wanti keenya baay'ee tiifoozoo seera kan hin jedhee namoota humnaan beeku hiriyoota kiyyarraa kaasee namoonni barreessitoota jechuu hin qabna baay'ee. Amma akkuma asitti agartan odaan barreessadha, cabsii taliilaa kitaaba 4-5 nama eebbisiisedha. Kumaa margaa dinagdee nama lakkaa'ee nama hedduutu as keessa jira. Garuu akkamitti barreessuu yeroo namni tokko nama kitaabni gatii itti dabaluu yookaan vaaliyuu guddaa qaba jechuu osoo hin taane namni tokko waanuma xiqqaa wayii bakka wayii walitti qabee waanuma tiifoozoo qabuuf argaa jirtu miti miliyoona ta'an gurguramaaf kitaabni isaa. Namoonni immoo dandeettii addaa fi kennaa aartii qaban hedduun isaanii barreessanii kompiitara irratti seerfatanii yoo qabanii dabtarri yaantoonni nyaatee kun ciccitee golma keessatti hafa wanti hedduun. Kana akkamitti hambisuu dandeenya tiifoozoo osoo hin taane waan gochuu qabnu nama hojjete dura dhaabbachuu yookaan hojii isaatiin madaaluu qabna malee nama wanta akkasii sun osoo dhaabbateedha dhiifama keessa yoo babba'e waan baay'ee jechuun barbaadu wanti isin hin jedhu isin jiru waan baay'ee wanta na caalaa warra beektanidha waan ta'eef hedduun keessanii ani kan hin jechuu barbaadu baga nagaan naa dhuftanii baga wala gaarreen jedhaa kanarraa kana fi ammas irra deebi'ee wanti jechuu barbaadu gatiin kitaaba kana waajjirri fayyaa magaalaa Shaggaris biiroo keenyallee Dr. akka naa qabatanii galtan kan hin barbaadu kitaabni kana dubbisaatiin dura dubbisaa yoo itti amantanii hawaasa fayyadamtan kitaaba kana fuula 280 gaditti keessa fuula 400 isa hafee sittiin dabala kitaaba kana maxxansiisanii kitaaba 10,000 haa ta'u dhiibbama 30 haa ta'u waajjiraalee irratti argaatiin gammoojjii Oromiyaa keessa inni magaalaa kana jiru yoo barbaade Google irraa sarchi godhee waan wayii argachuu danda'a. Garuu uummanni keenya baadiyyaa jiru gammoojjii biyyi keenya baadiyyaa dhamni jire parsantii 80-85 Oromiyaa warri achitti hafe sun haa dubbisu bifa gurgurtaatiin osoo hin taane tolaan yookaan ammoo qarshii 200 akka hawaasa bira gahuu danda'u hojii manaa qabadhaa galaata irratti hojjechuun barbaada kan kanarraa fi waan baay'ee jiru galatoomaa bakka nagaan naa dhuftanii ulfaadhaa dhufuusin inneen qoreessin waraaniin jabbii burraattuutti daa'ima taphattutti gala galatoomaa. Dhumarrattis hirmaattonni sagantaa dungoo fayyaa yaada isaanii akka armaan gaditti jirraa miidiyaa neetwoorkiif qoodanii jiru. Tolee, Dr. Daawwattoota keenyaan wal baraa. Tole, maqaan koo Naahom Giruum jedhama. Hojiin koo hakimiidha. Hospitaala Phaawulos ni jedhu magaalaa Finfinnee keessa kan argamu. Sagantaa dungoo fayyaatti hirmaatteetudha kanatti jirtu. Mee sagantaan akkam ture jalqaba irratti? Egaa sagantaan eebba kitaaba dungoo fayyaa jedhu baay'ee bareedaa ture. Hagan eegee olidha. Sagantaa baay'ee bareedaadha. Jaalladheera sagantaa isaa. Qabiyyee sagantichaas jaalladheera. Yeroo baay'ee kitaabileen eebbifamu dungoon fayyaa waa'ee fayyaa wal qabatu garuu akkasuma baay'ee miti. Kitaabileen akkasii hawaasa keenyaaf yoo baay'atanii faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Egaa inni ogummaa fayyaa keessa jira. Ogummaa fayyaa keessatti immoo hojiin inni guddaan preventionii jedhama. Dursanii namoonni otoo dhibeedhaan hin qabamin dursanii ofirraa ittisuu jechuudha. Kanaaf kitaaba afaan Oromootiin keessayyuu kitaabonni fayyaa afaan Oromootiin barreeffaman baay'ee muraasa uummata miliyoona hedduutti lakkaa'amuuf kitaabonni kun kan qaqqabanii miti informationii barbaachisus geessisuu dhiisuu danda'u. Kitaabonni akkanaa baay'atanii uummataaf yoo barra'an especially baadiyyaa keessa fa'aa yoo galan iddoo namoonni intarneetii irraa ilaaluu hin dandeenye teekinooloojiidhaan walitti dhiyaanne kitaabonni kun yoo galanii manneen barumsaa keessa fa'aa yoo galan namoonni baay'een informationii fayyaa sirriitti qabaatanii dhibeedhaan otoo hin qabamin ofirraa ittisuuf yoo qabamanis mana yaalaa akkamii deemuu akka qaban yaaliin akkamii akka yaalamuuf guutuu isaa beekuu baatanillee informationii isaa argatanii
bitti keenya fayyaa irratti karoora hedduu baasaa jiru isa galmaan geessisuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhee yaada. Egaa yeroo baay'ee kitaabileen akka asoosamaa haala hawaasa naannoo keenyaa irratti hundaa'etudha kan barreeffamu xiinsammuunis akkasuma xiinsammuurraa barreeffama. Fayyaa irratti akkam ulaagaa akkamii gaafata wantichi? Kan fayyaa jara kan caalaas baay'ee sensitiiviidha. Akkuma ati jette kitaabni xiinsammuu jira, kitaabni seenaa jira, kitaabni teeknooloojii jira. Isaan keessaa kitaaba fayyaa fi jara kaan gaafa nu bira qabee ilaalu kitaabni fayyaa baay'ee sensitiiviidha. Maaliif jennaan namni waan sana hin beekne barreesse taanaan informationii sobaa dabarse taanaan namoonni isa dubbisanii miidhamanii fayyaa isaanii lubbuu isaanii illee darbuu danda'a. Kanaaf jalqaba beekumsa gaafata. Ulaagaa ogeessi fayyaa tokko eebbifamee gaafa ba'u ulaagaa hedduu guuteeti kan ba'u barumsa beekuu barbaachisa. Akkasumas muuxannoo illee barbaachisa. Barumsi dubbisuu qofaanii miti kan dhufu muuxannoo illee barbaachisa. Kanaaf barumsa qabaachuu qabu, muuxannoo qabaachuu qabu, beekumsa guutuu qabaachuu qabu. Isa booddee waan beekan irratti yoo barreessan waan hin beekne irratti immoo riifrensii garaagaraa fayyadamanii yoo barreessan haala saniin uummata gargaaruu danda'u jechuudha. Namoonni information isaan qabaanne immoo yookaan beekumsa guutuu hin qabaanne yoo barreessuu baatan irra filatama. Baay'ee gaaffii ittiin baay'isuu dhuma irratti ergaa dabarfachuu barbaadde yoo qabaattan carraasiidhaadha. Tole egaa kan nama dinqu dhukkuboonni biyya keenya keessa jiran parsantii 80 ol gara parsantii 85 ol dursanii ofirraa ittisuudhaan kan namatti dhufuu hin dandeenyedha. Garuu namoonni keenya uummanni keenya mana yaalaatti kan dararamaa jiranii. Kanaaf uummanni keenya karaa odeeffannoo argate kamiinuu kitaaba dubbisuun haa ta'u namarraa haa ta'u ogeessa fayyaa gaafachuun haa ta'u dursanii dhibee ofirraa ittisuudhaaf maloota pirevenshinii otoo beekanii gaariidhaan jedha. Dabalataanis biiroowwan fayyaa ministeera eegumsa fayyaa haala garaagaraatiin uummata keenya barsiisuu qaba. Uummata keenya fayyaa irratti yoo barsiisne manneen yaalaa guutuu ta'an humnaa ol ta'an nama lafarra ciisu arguu dhiisuu dandeenya jedheen kan ergaa koo dabarsu. Anis akka ogeessa fayyaa tokkotti waan narraa eegamu nan ba'a. Baay'ee galatoomna. Galatoomaa isinis. Tolee galatoomaa mee daawwattoota keenyaa wal bara. Ani Leensaa Daammanaan jedhama. Carraa kana nuu kennuu keessanitti galatoomaa jecha maqaan koo Siistar Masaratiin jedhama. Egaa kitaaba dungoo fayyaa eebbisiistaniitudha kan isin bahaa jirtanii mee sagantaan akkam ture? Dhugaa dubbachuuf sagantaan haga nuti eegneen olitti nutti toleera. Irratti argamnee kitaaba dungoo fayyaa jedhamu kana eebbisuu keenyattis guddaa gammanneera. Baay'ee sagantaa ajaa'ibaa ture, sagantaa gaarii ture. Akkasumallee gumaacha gaarii dhalootaaf kan gumaacha jechuudha obboleessi keenya. Nutti tolee haala gaariidhaan hirmaannee kun kitaaba kana bitannee namoota biraatitti illee biraan gahuudhaaf ni jira jechuudha. Egaa kitaaba bitattaniittu sagantaa irratti hirmaattaniittu kana dura sagantaa biraa irratti hirmaattanii qabduma yeroo jalqabaa keessanidha. Lakkana dura illee hirmaannee beekna. Kitaaba bitattanii dubbistanii fa'aa beektu kitaaba bitattan. Kanuma kitaaba Abdulqaadir Barreessaa Faayijaa Dhokate kan jedhu kanarra yeroo tokko eebbisiifneerra. Akkuma eebbisiifne gallees dubbisneerra. Dubbisnee immoo irraa beekumsa arganneerra. Ati yoo dubbistee irraa beekumsa argatte qabda. Mee kitaabni dungoo fayyaa kuni qaama fayyaatti dabalamuun isaa faayidaa akkamii qaba jettee yaaddaati? Kitaabni dungoo fayyaa jedhu kuni hawaasa keenyaaf barreeffamee gumaachamuun isaa ga'ee guddaa qaba jedhee yaada. Sababni isaa hawaasni keenya naannoo baadiyyaa jiran waa'ee fayyaa irratti afaan Oromoodhaan kan barraa'e waan hin jirreef afaan keenyaan kitaabni kun qophaa'u isaa ga'ee guddaa taphataa jedhee yaada. Haa ta'u maal sitti fakkaata? Kanatti illee baay'ee natti tolee inni jalqabaa kitaabni fayyaa meedikaalaan jira yeroo baay'ee afaan Oromooffaatiin hin jiru. Afaan Oromooffaatiin barreeffamee haala kanaan uummata keenya saba keenya gumaacha ta'uunsaa baay'ee na gammachiisee natti tolee jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Tolee isinis galatoomaa. Tolee galatoomii baga nagaan dhuftee mee daawwattoota keenyaa wal bara. Ani Seenisaa Magarsaan jedhama. Barreessa. Keessumaa dungoo fayyaa fi dungoo fayyaa irratti hirmaatteetta sagantaan akkam ture? Sagantaan kitaaba dungoo fayyaa haalaan hawwataadha. Egaa sagantaawwan barruu kanaan dura turanis argeera. Sagantaan kun immoo hawwataa kan taasisu duraa duubni sagantaa dhaamsi barruu akkaataa taasifamee fi keessumattuu dhaamsa qabiyyeewwan sagantaan qophaa'an keessattis addatti mul'achuu isaati kan adda taasisu. Kitaabilee baay'een kana dura barreeffaman kitaaba akka asoosamaa, xiinsammuu fi kanneen kana fakkaatanidha. Waa'ee fayyaa irratti kan xiyyeeffatu garuu akkas mara baramaa miti. Kitaabni dungoo fayyaa irratti xiyyeeffate kuni hawaasa keenyaaf bira ga'uun isaa faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Kitaaboleen waa'ee fayyaa irratti muuxannoo fi hubannoo dabarsanii
amma eegamu miti. Kanaan dura kitaabolee muraasatu jira. Ammas immoo kitaaboleen dabalamanii dhufaa jiran kuni keessumattuu hawaasa keenyaaf hubannoo uumuu. Kitaaboleen gama fayyaatiin immoo qophaan fayyaan hawaasa keenyaa eegamaa akka ta'uu fi kanaan dura ogeessi fayyaa yeroo namoonni dhukkubsatan qofa kan yaalu yoo ta'e dhiibbawwan armaan dura ture immoo iyyuu amma gaba barreeffamaatiin hawaasni dubbisee muuxannoo argachuudhaan fayyaa isaanii akka eeggachuu danda'an ni gargaara. Kitaaboleen dhiyaachaa turani afaan biraatiin qophaa'anii kan turani afaan Oromootiin kitaaboleen dhiyaatan as dhiyeenya daddabalamaa jiru. Hammi sabni keenya kitaaba argatuu fi hammi kitaaboleen qophaa'an immoo hawaasa bira ga'anis wal gitaan jiru waan ta'eef dhugumatti hedduu gammadeen jira waan jajjabeeffamuu qabudha. Kana caalatti guddinni aartii Oromoo illee asii ol jechaa waa'een fayyaa illee baay'atee hawaasa keenya bira akka ga'uu fi barreessaan kitaaba tokkoo maal gochuu qaba jettee yaadda? Barreessaan kitaaba tokkoo waan taasisuu danda'uudha qabu jalqabatti ogbarruudha ogummaa ofii baree barsiisudha. Ogummaan ofii qabu sun waan hawaasaa fayyadu waan hawaasaatiif muuxannoo qabu ta'uu danda'uudha qaba. Akkasumas immoo qulqullinni kitaabolee qophaa'an daran cimee sakattaamee dhiyaachuu danda'uudha qaba. Yoos waan dubbifamu gabbatee dhiyaatee too muuxannoo dabarsaa yommus immoo iyyuu kitaaboleewwan akka dubbifamaniif haamileenis jajjabaataa deemaa jechuudha. Baay'ee galatoomii dhumarratti ergaa dabarfachuu qabdu yoo qabaatte carraan si ilaalla. Ogbarruun Oromoo dagaagaa jira. Dagaaginni ogbarruu Oromoos qormaata baay'eetu mudachaa jira. Qulqullinaa fi qulqullina dhabuudha. Dagaagina ogbarruutii fi qulqullinni murteessaadha. Sababni isaa saba aadaa, duudhaa fi sirna qabudha. Saba kanaa waan inni barbaadu beekanii hubatanii qoratanii dhiyeessuun immoo iyyuu ogummaadha. Ogummaa danda'an namni kamiyyuu saba isaaf waan bareedaa yoo gumaache daran uummataaf faayidaa fida. Daran uummataaf ammallee waan dabalataa muuxannoo dabalataa geessa waan ta'eef akka dhaamsatti dhaamsa kanuman qaba. Hawaasni keenyas immoo iyyuu kitaabolee qophaa'an adda baasuudhaan sakatta'uudhaan ilaaluudhaan akka dubbisu dhaamsa dabarsa. Guddaa galatooma. Atis guddaa galatooma. Tolee duraan dursee baga milkooftee isin jechuun barbaada mee daawwattoota keenyaan walbashi. Hayyee ani barreessaa fi ogeessa fayyaa Abdulqaadir Muhammadin jedhama. Isinillee baga sagantaa kanarratti naaf argamtanii isinillee galatooma milkaa'ina keenya olii waan qooddataniif isin jedha. Akkamidha uummanni aartisa jabeeffachaa jira namoonni akka barbaadutti siif argamaniiru. Yeroon keessa jirru walumaa galatti yeroo gaarii miti. Rakkinoota adda addaatii fi namoonni hafan jiraatanis kun akkuma agartu kana galmi guutee eebbifame gahaadhaan jedha. Namoonni aartii isaanii guddifataa deeggaraa jiru kan jedhu ittiins waliin galaa waliis hin galu 50-50. Warri aartii isaanii guddifatan akkuma jiranitti ta'ee uummanni dhibbantaa guddaan warri irra caalu garuu osoo guddisaa jiru waan ta'eef akkasitti barreessitoonni keenyaas warri immoo barreessitoota deeggaraanis dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Tole kitaabni kee kun kitaaba lammaffaadha. Kun ammoo kitaaba waa'ee fayyaa irratti xiyyeeffatedha. Kitaabonni fayyaa immoo hagas mara afaan Oromootiin barreeffamuun isaanii baramaa miti. Mee maaltu si kakaase jalqaba irratti? Jalqaba irratti akkuma ati jette kitaaba xiinsammuu ifa jedhu kate jedhudha. Waggaa tokkoof 9 dura kan inni barreessee eebbisiise. Wanti na kakaase jalqabuma ogummaa kiyyaadha fayyaan. Lammaffaa immoo barreessummaa illee wanta nani keessa turedha. Ogummaan fayyaa immoo wanta ittiin hojjechaa jirudha uummata kanaaf waan ta'eef erga barreessuu danda'e erga ogummaa kiyya ta'e maafiin hawaasa kana biraan dhaqqabsiisu jedheetiniidha kan inni eegale. Lammaffaa immoo biyya keenya keessatti dhibbeentaa 85 mootummaan illee kan baajata ramadee socho'u imaammanni illee kan jiru osoo dhukkubaan hin qabamin dhukkuba ittisuudha malee dhukkubni erga ittiin qabamne booda qoricha bituu yookaan yaala adda addaaf baasuu miti. Dhukkuba immoo osoo hin qabin yookaan osoo isa hin qabin hawaasni irraa of eeguuf dursee waa'ee dhibee sanii beeku. Waa'ee dhibee sanii immoo garamiin beekaa warri magaalaa jiruu fi warri akka kiyyaaf intarneetii fayyadamu intarneetii irraa illee baruu danda'a. Warri immoo asasiisan hin qabne warri baadiyyaa fagoorra jiraatu yookaan warri niitoorkii hin qabne kitaaba kana dubbisanii amma danda'amaa ta'e waan achi keessa jiru hin hubatu achirratti immoo waan gaaffii isaaniitti uume hin gaafatu kan caalu sanaaf uummata hin kakaasu yookaan immoo sanaaf hin gargaara jedhee waan hin yaadeef. Mee kitaabileen dungoo fayyaatiin dhuftee jirta. Kitaabileen akkasii guddina aartii Oromootti akkasumallee hawaasa irratti akka xiyyeeffatuu fi namni tokko maal godhuu qaba jettee yaadda? Ani wanti hin dhaamu tokkoffaa akkuma amma fakkeenyaaf barreessummaallee ogummaallee lachuu nan qaba. Aartii keessas
tureerallee jedhee yoon dubbachuu baadhe kanarrallee barreessadha ammoo dabalee ogeessa fayyaa. Waan lachuu yoo walitti fide immoo wanti kun waanuma gaarii ta'a jedheetiin yaada. Namni ogummaa qabutti yoo jabaatee fi qulqullinaan hojjete waanuma gaariidha. Aartiin keenyas nama guddata sadarkaa tokko gadeetiin. Mooratti kanatti irratti xiyyeeffattee hawaasa keenya bira baay'inaan akka ga'udha. Haasaa keerra irraallee akka nu badheetti akkas ture. Caalatti hawaasa keenya naannoo baadiyyaatti argamaniif akka bira ga'uu fi maaltu barbaachisa? Silallee dubbadheen jira isteejii irratti. Kitaabni kun qarshii 400 yookaan 500 300 fuutee hawaasa baadiyyaa yookaan gammoojjii keessa jiru bira yoo geessite bitatee dubbisuudhaaf humna isaatii ol ta'uu danda'a hawaasni. Ani kitaaba kana kan inni gatii kanaan qopheesseef sagantaa kanaaf inni lammataa ofii kiyyaaf hin maxxanse dhaabbanni mootummaallee haa ta'u mizoonni ispoonsara naa ta'e hin jiru. Garuu yeroo itti aanutti akkuma sagantaa irratti dhageessan kitaabni kun bifa ispoonsaraatiin baay'ifamee maxxanfamee qarshii xiqqaa qarshii 200 illee haa ta'u hawaasa bira akka dhaqqabudha. Wanti guddaan ani barbaadu jechuudha. Kanaadha ammas wanti ani gara miidiyaalee ergaa dabarsuu barbaadu. Dhaabbanni waan kanarratti hojjetee yookaan kitaaba kana maxxansee hawaasaaf nan raabse tolaaniyyuu ani PDF nan kennaa fi dhufee maxxansee haa raabsu. Baay'ee galatooma. Baay'ee isinillee galatooma. Jabaadha. Kan daawwachaa turtan qophiin keenya Dungoo Fayyaa jedhu kan dhagaa ammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa deebinee qophii kan birootiin akka wal agarrutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan tura.